Dhibeen kee maal ture? Dugdaaf garaan na dhukkuba. Dugdaaf garaan kun waggaa meeqa sirra ture? Waggaa dheeraa narra ture. Waggaa dheeraa. Agam beektu umurii isaa? Gara waggaa kumaa. Amma garaan sun na isa torban har'aati irraayi. Allafuma kanatti yeroo harka lafa sinni kuburra kaawwadhaa yeroo jedhamu yeroo kadhatamu. Yeroo gabaabaa sanitti narraa bade. Rakkina kee waggaa dheeraa yeroo gabaabaatti waaqayyo sirraa geggeessu irraa kaase. Galata guddaa fidaa gooftaadhaaf. Dhibee waggaa 15 itti rakkachaa turtan daqiiqaa amma ofirraa dhabdan. Amma nagaan. Amma nagaan argadhee egaa waaqa kanatti harka qabadhe. Mee galateeffadhaaf waaqayyoodha. Fayyaafa. Fayyinni. Magaalaa Bootee jiraatan maal waa'ee maaliif daakuu barbaadde? Ani waa'ee jireenya hiyyaa keessatti yeroo darbe himata mana murtii baay'ee ulfaata tokko amma federaalaa deemaa kan ture. Himata mana murtii lafarratti namaa wal himachaa turre. Lafarratti wal himata walitti bantaniitu. Amma mana murtiitti deemaa turtan. Amma federaalaa deemnee federaala bakka mallaqaa natti taphachaa waan baay'ee wal naqabu fixadhee abdii muradhee bakka dhumarratti federaala eeguma nasitti amanee booda ittuma jilbifadheen sabummaa beekama hiyyaa kan kadhadhee federaalli anaan murteesse. Gaafa federaala anaan murteessu immoo naan kennan bishaan gara. Bishaan irratti galatan. Bishaan irratti gatamee si kennan. Geechi bishaan isaa lafarratti gadi naqe lafa irratti waan ta'uu nagartaa naan jedhanii bakka geejjiba irratti naqee lafti keetti gali naan jedha. Galata guddaa fidaa gooftaadha. Dibaanyi kan federaalli gubbaa deemee asittuu deebi'ee immoo kan galagalee asitti kadhannaa dibatuma duwwaa bishaan. Lafarra kan naqee. Kan biraanoo. Kan biraan moo gaafa asitti namni waaqayyo dhufanii. Galee kana sirraa fuudhee gateedhanii ilma narraa gate. Sumarraa fuudhee gateedha. Ilma narraa badeenis. Inni sadaffaa immoo warroonni hantuunni mana keessatti baay'ee sadarkaan kaa'anii nan ka'e. Hantuunni soofaa bara 2013 1010 nan fide itu goet mana trafik mana keessatti. Nyaatee miti. Nyaatee miti. Mana taa'e. Uree fide bakka. Galgala gisee nagee fadhu akka namni mana darbatu natti fakkaata dhugaa waaqayyo tanaasa. Akka mana kee darbatan natti fakkaata malee akka hantuutaa osoo hin ta'in akka nama namni dhagaan darbatee mana qorqoorroon akka jijjichaa jiru argamu. Guyyaa san namni hantuunni sirra kasee naannaan ta'ee dhaabbadhee akkatti sooftii kutanii dhugatanii kootatti dhugaa baay'anii du'aa isaatti sin agarree eegasii hantuuta sin agarree biyyee mana kiyyaa gadi dhufanii sin anniisee bakka. Mee galata fidaa gooftaadha. Akkuma qilleensaa baga milkooftee dhuga boomsi gatti hafuufu eebbifame. Iddoon amantii masarat Kiristoos irraa baay'eedha. Isaan keessa inni dhugaa ba'a. Waa'ee daa'ima kanaa baay'een rakkachaan ture, baay'ee na jalaa dhukkubsachaa ture. Mana yaalaa geessiteetta maal akkam godha dhukkubni isaa maal ture? Mana yaalaa geesse dura ijji turatti itti yaa'ee achiin immoo gateessisaadhaan qabee teessumni isaa kun immoo dhiiga ture. Achiin mana yaalaa maqee hospitaala achiin geesse. Achi geessee jennaan isaan illee baay'ee na hifatan bakka amma na hifatan amma deebistaa jedhanii. Maqiitti hospitaala maqiitti. Achiin abdii koo kutadheen bakka waaqayyo irraa abdiin kutu inni namaa na hifata. Haruma kana nagaan naa galchu jedheen deebi'ee too nan dhufee raajiin balaay namni waaqayyo biirottis na hafuurri du'a irraa rukutameera jedheen naa kadhate. Achii kaasee irraa naa haqamee irraa naa badee. Kan gateessisu sunis. Kan gateessisu ji'a muluu irra ture. Ji'a tokko muluu irra ture akkuma. Gaafuma kadhatamee kaasee irraa naa. Itin dhuftee ati gaafas. Gaafasi dhufeen bakka efa mana yaalatti galee waraqaa wayiin barreeffadhe. Maal jettee barreessite? Waaqayyo gooftaa ati na yaadadhu waa'ee daa'ima koos yaadadhu manas malas situ harkaa qaba
ani homaan qabu maatis umaa waa tokko wannumatti hirkadhu hin qabu jettee barreessitee keessa fidde jedheen boorsaa kana keessa kaawwadheen fideetumani natti illeen raffadee fachu hin hafu jeetuman saa 5 walakkaattan dhufeeyyu lafa kan dhufeen duuba sana dhaabbadheen immoo asiqee taa'ee namni waaqayyoo raajiin balaayi namni akkanaa waaqayyo gooftaa yennoon kan koo galmeen kan koo naa dubbisi waaqayyo maal godhe waa'ee maalii dhugaa ba'uu barbaadda? waaqayyo waan guddaa naaf godhe na fayyisee na fayyee akka na fayyetti sabni waaqayyo jireenya fayyee. Maal ture dhibeen kee? Dhibeen koo bu'aa fakkaataa marrimaan si fakkaataa garaa kana keessa naan lolaan na bu'a yeroo baay'eedha. Waggaa tokko narra ture. Deebi'een natti cimee yeroo tokko natti cimee warrannaan ogeessa wayii bira nan dhaqee ogeessi immoo dhibeen isaa bu'aadha naan jedhan manatti an dhufee sisirreessa naan jedhanii manattis dhufanii natti cimee saniin booda mana yaalaa fayyuu hin dandeenye mana yaalaa naan deemanii mana yaalatittis qorichi naaf kenname naa hojjechuu hin dandeenye deebi'ee tan immoo waaqayyo furmaanni koo osuma harka jira jedhee waaqayyoon kadhachaa tan deema osuma gara dhuma obboleettiin koo handura wajjin waaqeffachaa ture duraanis natti dhuftee kadhataafan deema naan jettee anis mana kadhataatiin ba'ee galuu deema kadhata ganamaayi maayicha keessanas dhufee charchi biraa deemaa jirta? Charchi biraatiin ba'e obboleettiin koo kadhataafan deemaa kanan iddoo kana baay'ee gaariidha kootu gargaara naan jette as iddoo kana waldaa balaa naan jette keessa dhufee on dhufu kadhata kana kadhachaa jiru nan kadhadhee natti cimee ba'ee tan bishaan wayii sungiidhaa bitadhee taa'uu na dhowee na dhukkubee natti cimee waaqayyootiin argiti narraa kaasin jedhe waaqayyo immoo dhuman kadhadhu immoo namni waaqayyoo kinoo raajiin balaa naaf kadhatanii ergicha akkaataa dhukkuba kootitti natti himanii deebi'ee tammoo anis amanee na fudhadhee bishaanicha isaanii nan dhugee na fayyee egasii garuu jiini nasaadha bilisa baatee egasii bilisa baay'ee bilisa mee galateeffadhaa waaqayyoodhaan isa bilisa nama baasa bilisa nama baasa yesus dhibee sana dura argitetti argasi egasii dhibee koo baga fayyaa fi dhaqi nagaadhaanii baga siikee waaqessa. Magaalaa kana jiraattaa maqaan keenyu jedhama? Chilii Nagaash. Chilii Nagaash? Eeshi waa'ee maal dhugaa ba'uu barbaadde? Waaqayyo waan gurguddaa sadii naa godhe lubbuu sadii du'a naa oolche waldaa kanatti naa kadhatame. Waaqayyo waan gurguddaa namaa godhaedha. Guddisi dubbadhu sagalee dhageessisiit maal turanii? Lubbuu daa'ima dhiirati as baay'eetama fidanii natti kennatanii akka imaanaatitti natti kennattee deemte haati daa'imaa sun. Eessadatti? Barumsa qormaata fudhachuu deemte qormaata biyyoolessaa. Daa'ima ji'a meeqaa imaana sitti kennite deemte? Ji'a tokko. Daa'ima ji'a tokko? Eeshi maal ta'e daa'imti kun sirkatti? Daa'imti garaa bokokse. Eeshi? Mana yaalaa geessinaan qorratu garaa seene jedhanii shiroobbii wayii kennanii fi shiroobbii sun homaan gooneef. Eeshi? Guyyaa sanbataa ganama seennee toora santan taa'ee namni waaqayyoo lubbuu du'a ooltu tokko jira jettanii uftanii iddoon taa'u isaa irratti uftanii akkuma seenanuu jalqaba daa'imti guyyaa sadii fi xuuxxoo qabanne xuuxxoo hodhe akkuma seenan aanatti qaawwan qabnee ufne gosa keessaa fixe. Haati biran jirtu? Haati biran jirtu. Xuuxxoo iyyuu guyyaa sadii fi qaban? Eeshi? Akkuma seenne akkuma faana seenee teessoo taa'een dafqa wayii irra cite daa'imarraa dura ol malee hafuurri isaa kara gadii yommuu jedhu hafuurri isaa kara olii taatee kadhatameef bilisa ba'e. Achumatti fayyadaa'ee mee galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Guyyaa sadiif kan hin oolne erga kadhatame hin oolne moo akkam? Hin oolne. Asumatti? Battalumatti asumatti. Mee galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Inni lammaffaan gaggabaasu. Lammaffaan immoo daa'ima tooruma tokko dhalatan daa'imman kun kan obboleettii haati. Suuraa finne bilbilarraa suuraadhaan erga kadhanni dhume. Suuraa bilbilaan kaastan fiddan. Daa'imti eessa dhaqe maaf daa'ima fiduu dadhabdan? Hospitaala Adaamaa geessan. Ishi
suuraadhaan kadhattaniiti bilisa jettaniini akkuma jedhame asii yoo kadhatamuuf daa'imti hospitaala Adaamaatti bilisa ta'e torba. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Suuraa irratti gaafa ishii kadhatamu daa'imtichi hospitaala jiru ni qaba. Bilisa ba'i. Nagaan ba'an. Amma nagaadha. Nagaadha. Ishii ni sadaffaan. Sadaffaan immoo garaan na boba'aa waggaa 6 guutuu. Waggaa 6 guutuu. Dhibee garaa gubaadhaan rakkachaa ture. Garaa gubaadhaan rakkadhee dhibeen kun halkan keessaa sa'aatii 8 sa'aatii 6 sa'aatii 7 sa'aatii walakkaatti mana yaalaa deemuu hin dandeenye natti ka'a. Ishii. Yeroo san nyaatarraa natti ka'a nyaata isa wannan nyaadhe san yoon baasee kara mana fincaanii wanti malee baqqaa natti wayyatu. Baqqaan haga na jeesutitti ani odumanne dhukkubuun jilbiifadhee kadhadha Waaqayyoo kan sirriitti jabeessitan. Waaqayyoo dhibee sanirraa illee bilisa na baase. Akkamitti sii galatame? Dibataan na kadhattan asitti. Lafa kanatti. Guyyaa sanaa kaasee akkamittis keessa. Ishii. Dhiigaan na keessaa bahe. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodha. Guyyaa sanaa kaasee nagaadha. Nagaadha. Bilisa. Bilisa. Baga hiikamtee manni kees firri kees sanyiin kees baga fayyan baga hiikamanii nagaan dhaqee eebbifame. Buzuu jedhamtaa eessaa dhufte? Ganda tuttee qoramtuudha iddoon teessuma koomoo qorkee goseedha. Ishii Waaqayyo maal sii godhe? Torbanarraan dhukkuba tureeyu. Ishii. Ufeen ammoo mana afaan dhufu laphee keessan akurruufa dhiiga na tursiisaa danda'e taa'uun deemu dhibee kun ergana jammare waggaa 5 deemaa gaafa dhufu torbanarraa. Battalatti fayyid. Mana yaalaatti dhibee baattee dhufte asitti hiikama. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodha. Guyyaa sanaa kaasee maaltu jira? Guyyaa sanii kaasee humtuun irra hin jiru hin jira. Fayyaa? Jedhamoo hin jiru? Humtuu hin jiru. Galata guddaan gooftaadha. Baga hiikamtee Waaqayyo baga sii hiikee nagaan dhaqii. Ishii ati waa'ee daa'ima kiyyaa kanaan dhugaa ba'uu dhufe. Daa'ima kiyya kana jechuudha. eessa daa'imti kee? Kunoo. Ofitti qabigaa. Naan dura dhukkubsattee Ishii. garaa keessaa manni yaalaa raammoo qabdi nan jedhee. Manni yaalaa raammoo qabdi siin jedhe? Raammoo qabdi nan jedhee qoricha hin kennanii limmoo hin waraananii limmoo seensomaa godhuu fiddee qoricha seensomaa godhuu fiddee. Ishii. Si'a lama itti deebisee kan namni yaalaa. Kilinikatti mana ogeessa fayyaatti. Ogeessa fayyaatti. Yeroo lama deebiste. Yeroo lama deebise. Ishii. So waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye miidhagoo kana torbanarraa maatiin kiyya qabee asitti fidee namni Waaqayyo hosti nu godhatee tan nu fayyitee amma na saaraa. Amma bilisa naa baate jechuu barbaade. Midhaan nyaatti. Midhaan sirrumatti nyaatti hin qabditu gammaddee gammachuudhaan. Mee galateeffadhaa. Dooyyoo irraa dhuftee maal dhugaa boo barbaada? Mataa kun ukkubaa mataan kun ergana demmare torbee lama waliin ta'a. Ishii. Yeroo gadi jiru gumaa ijaa kana keessaa na ulfaataa gurraanis walitti na waraanaa. Gurraa walittis waraanaa? Qoonqoo walitti na ukkubaa. Ishii. Torbee irraa dhufee namni Waaqayyoo naa kadhatanii battalumatti kan ofirraa dhabee ergaa duusaniifi mataan na dhukkubeen beekuuf fayyaan ta'ee hirriibatu na qabee. Mee galateeffadhaa Waaqayyoodha.